Galanni Waaqayyo gooftaa machaaf haa ta'u. Waaqayyo nu gargaaree torban irraa akkan jalqabe ergaa gara warra Efesoon guutummaa isaa walii wajjiniin ilaalla jedheen karoorfadhee har'a kutaa sadaffaasaa Waaqayyo nu gargaaree qabadhee dhiyaadheera. Ergaa warra Efesoon kana keessatti egaa walumaa gala kutaa tokkoffaa irratti jireenya burjaaja'uu keessaa ba'uu kan jedhu irratti dubbadhe. Akka seensaatti kanan fayyadame warri Efesoon saba Israa'el miti, qomoo Eeshiyaa keessa jiraatanidha. Isaan kana keessa bartoonni Yesuus Kiristoos namootaaf dhugaa ba'anii akka nama 12 gooftaa fudhatanii bartuu ta'anii biyya sana keessa akka isaan jiraachaa turanidha kan dubbanne. Haa ta'u iyyuu malee jarri kun gooftaa itti amanan sirriitti kan hin beekne, hafuura qulqulluyyuu kan hin beekne, cuuphaa Yohaannis kan cuuphaman akka ta'e kaafne dubbanne. Egaa isaan kana Phaawulos deebisee ijaaruudhaaf, deebisee Kiristoositti maxxansee akka isaan guddatan, ija akka godhatan gochuudhaaf barumsa yeroo dheeraa waggaa 2 guutuu bira tureetu waldaa isaaniif dhaabe biraa deeme. Ergaa Efesoon kana egaa biyya Roomaa keessa mana hidhaa keessa taa'etu jara kanaaf barreessee jenne. Kanaaf jarri kun jireenya burjaaja'utti maaltu galchisa jedhuuf wantoota gurguddaa 3 kaafne. Inni tokkoffaan haala naannoo isaaniitti ta'uudha. Haalli naannoo isaaniitti ta'aa ture maaloodha? Waaqa tolfamaa waaqessuu, warra qoricha namatti tolchan sodaachuu, isaaniin hordofuu. Inni lammaffaan ammoo barsiisa Yihuudotaa. Barsiisni Yihuudotaa warri Giriikii fi Yihuudoonni mandara Efesoon keessa jiraatan barsiisaan barsiisaa turan namoonni sirriitti Kiristoosiin akka isaan hin hubanne gochaa ture. Inni sadaffaan ammoo Arxemiis waaqa tolfamtuu jedhamtutu bal'inaan mandara sana keessatti waaqeffama ture. Egaa Arxemiis waaqa tolfamtuu bifa dubartii kan qabdu, boca isheetiin kan hojjetame, dhagaan waaqarraa bu'ee galmi ijaaramee fi Dimeexiroos fa'aa galma ijaaranii fi boca tolchanii fi achi keessa kaa'anii namoonni akka waaqessan godhu turanii yenni. Kana keessaa ba'uudhaaf, jireenya burjaaja'aa kana keessaa baasuudhaaf Phaawulos egaa waamicha isaan kanaan dura qaban, akeeka Waaqayyoo, karoora Waaqayyoo, yaada Waaqayyoo uumamuu biyya lafaatiin dura karaa Kiristoos Iyesuus namoota sanaaf karoorsee isaanitti hime. Innis maaloodha? Isaan fayyifamuu isaaniif, jireenya haaraa argachuu isaaniif, karaa Kiristoos irra deddeebi'uu isaaniif Waaqayyoo otoo biyyi lafaa hin uumamin karoorsuusaa isaanitti. Erga karoorsi ammoo isaan waame, karaa eenyu isaan waame? Karaa Kiristoos isaan waame. Gara kamitti? Gara jireenya kanaan dura isaaniif qopheesseetti, gara yaada kanaan dura isaaniif qabutti isaan waame jenne. Kana keessatti isaan jiraachisuudhaaf namoota kana maal godhe jenne egaa? Karaa Kiristoos Iyesuus isaan guddise jenne. Namni Yesuus Kiristoosiin guddifamu yaada Waaqayyoo keessatti guddata, fedha Waaqayyoo keessatti guddata, jireenya Waaqayyoo barbaaduun guddata jenne. Ija Waaqayyoo barbaadu godhata jenne. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Gaafa roobi dheengadaamu kutaa lammaffaa humna jabaa fi aangoo guddaa Waaqayyo gooftaan ittiin hojjetu beekuu kan jedhu. Namni Kiristoositti amane, hafuura Waaqayyoon namni fudhate, namni Kiristoosiin guddifame Waaqayyoon sirriitti cichee amanate qabate duukaa adeemuudhaaf humna Waaqayyoo isa baay'ee, aangoo Waaqayyoo isa daangaa hin qabne beekee hubate qalbeeffate Waaqayyoon duukaa adeemuutu irra jiraataa jenne. Namoonni baay'een waldaa kiristaanaa keessa har'a waa'ee wangeelaa sirriitti hin beennu, waa'ee Waaqayyoo sirriitti hin beennu, namni dhaqeef waldaa deemnaa,
waaqeffannaan keenya maalirratti akka hundaa'e hin beennu, amantii keenyaaf yoo namoonni gaaffii nu gaafatan illee waan jennee deebisnu hin beennu. Baay'een keenya ergaatu nutti dubbatamnaan gara waldaa dhanne, baay'ee keenyaaf kanatu sii ta'a, kanatu siif godhama jennaan gara mana waaqayyoo dhanne malee wangeellee akka jedhu amanuun dhaga'u irraa dhufa, dhaga'uun ammoo dubbii waaqayyoo irraa dhufa isa jedhu toora sana hordofne gara mana waaqayyoo waan hin deeminiif aangoo waaqayyoof humna waaqayyoo hin beennu. Egaa humna waaqayyoo jechuun the power of God jechuudha jenne, isan ittiin hojjetu, isan ittiin mul'isu, isan ittiin namoota gargaaru, namoota fayyisuudha jenne. Aangoon ammoo authorityidha jenne. Authoritiin kun egaa bulchiinsi waaqayyoo, aangoon waaqayyoo, hirreen waaqayyoo, ga'umsi waaqayyoo, bulchiinsi waaqayyoo hagamii haga hagamiitti isa kan jedhu sana beekuu jechuudha jenne. Kanaaf jecha kingdom jenne. Kingdom jechuun the domain on which the king dominates isa jedhudha jenne. Dominaansiinsa haga eessaatti isa jedhu. Waaqayyo gaa akka sagaleen waaqayyoo jedhu teessoonsaa waaqa, ejjennaansaa lafa kana jedha. Ergamoonni immoo yeroo faarfatan ulfinni waaqayyoo waaqaaf lafa guutee jira jedhu. Kana domeenii kana namoonni sirriitti beekanii hordofuu danda'utu aangoo isaa beekanii duukaa deemutu irra jiraataa jenne. Namni aangoo qabu, humnaan qabu taanaan ajajaan waraanaa aangoo qabu tokko jeneraala jedhame, koloneera jedhame humna hin qabu taanaan faayidaa hin qabu. Abbaa barbaadetu bakka isaa bu'ee murteessa jechuudha. Osoo inni taa'u warri kaan bira darbanii waan inni hojjechuu malu hojjetu jechuudha. Hin sodaatamu. Maaliif? Humna hin qabu. Waaqayyo kana lamaan olitti qaba jechuudha. Maal qaba? Humna qaba. Aangoo qaba. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Humnaaf aangoo waaqayyoo ammoo eenyuyyuu daangessu, eenyuyyuu harkaa fudhachuu, eenyuyyuu meelessuu hin danda'u jenne. Yesuus Kiristoos gooftaan. Aangoo kana gaa jenne waaqayyo waan hundumaa fuudhee Kiristoos irra kaa'e jenne. Aangoon kun Kiristoos irra jira jenne. Kiristoos ammoo jenne gaa waaqayyo fuudhee mataa waldaa kiristiyaanaa godhee jenna. Waldaan kiristiyaanaa ammoo ana si'i jenne. Maal jechuudha karaa biraa? Aangoon waaqaaf lafa bitu kana, humna waaqaaf lafa hojjetu kana, diriirse kana aniif ati baannee deemna jechuudha. Kanaaf sodaan, naasuun, yaaddoon, phereparamuun, shakkuun jireenya keenya irraa godaanuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Sababni isaa maaloodha? Aangoon hundumtuu, wanti maqaadhaan waamamu hundumtuu miilla Kiristoos jalatti bichisiifame jedha. Akkana erga jedhee booda Efesoon boqonnaa tokko irratti akkas erga jedhee booda Yesuus Kiristoosiin isa waan hundumaa miilla isaa jalatti bichisiise kana immoo jedhagaa mataa waldaa kiristiyaanaa godhe. Mataa eenyu? Mataa koof mataa kee godhe. Nuti egaa aangoo kana baannee deemna, humna kana baannee deemna. Warri humna kana baattanii deemtan misraachoo hin sodaatinaa. Lafatti yeellaatan, lafatti kuftan, lafatti dadhabdan, lafatti nyaatamtan hin qabdan. Sababni isaa humna kana baattanii deemtu, aangoo kana baattanii deemtu yoom Yesuus Kiristoos jala of galchitanii isatti maxxantanii jiraattu yoo ta'e. Akkana jedhagaa baay'ee sagalee namatti tolu. Efesoon boqonnaa tokkorraa inni jedhagaa mataa waldaa kiristaanaa inni ta'e kun qaama isaa kanatti jechuudha. Nutti, sitti, anatti jechuudha. Qaama isaa kanatti inni waan hundumaa guutu eenyu? Kiristoos. Guutummaa isaatti, haaleluuyaa, guutummaa isaatti qaama isaa sanatti jiraata jedha. Maal jechuudha? Osoo hin qusatin, osoo hin hambifatin anatti sitti jiraata. Eenyu? Kiristoos. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waan akkasiiti nuti isa akkasii baannee deemna. Maqaan waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Egaa firoota koo har'a kutaa sadaffaa keessatti ammoo ayyaana tooratti nama deebisu. Toora kamitti? Toora fayyinaatti, toora jireenyaatti, toora mucummaatti, toora waamicha ganamaatti, toora akeeka ganamaatti, toora mul'ata ganama waaqayyo nuuf qabu sanaatti ayyaana nu deebisu sana beekuu danda'utu nurra jiraata. Ayyaana waaqayyo. Egaa sagaleen waaqayyoo Phexros isa tokkoffaa boqonnaa 2:25 irratti akkana jedha. Isin hundumti keessan akka hoolota karaarraa badanii baajjajjanii turtan jedha. Baajjaju jechuun afaan Amaariffaatiin maqbasbas jechuudha. Maqbasbas garatti goran dhabuu jechuudha. Lafa lixan dhabuu jechuudha. Waan qabaniif waan dhiisan dhabuu jechuudha. Waan waaman dhabuu jechuudha. Karaarra deeman wallaaluu jechuudha. Waan itti amanan wallaaluu jechuudha. Isa si geggeessa si bulchu dhabuu wallaaluu jechuudha. Maal jechuun? Baajjaju jechuudha. Warra baajjajan turre gaaniti. Warra baajjajan maal taane? Karaarraa banne akka maalii? Akka hoolotaa. Maaliif akka hoolotaa jedha isinitti fakkaate? Hoolaan takka karaarraa bannaan bineensa argetu nyaata.
kan isa eegu, kan isa tiksu hin qabu, kan isa oolchu, kan isa dhorku hin qabu. Namnis Kiristoos irraa namni adda ba'ee jiraate jedha Phexros. Namni Kiristoos irraa yookaan Waaqayyo irraa namni adda ba'ee jiraate akka hoolaa karaarraa badeeti jedha. Eessattiyyuu nyaatamuu danda'a, eessattiyyuu butamuu danda'a, cuffatamuu danda'a jechuudha. Carraa akkasii qabna turre. Har'a garuu jedhegaa gara tiksee keessaniitti, gara fayyisaa keessaniitti, oolchaa lubbuu keessanii gara isa ta'e gara Kiristoos Yesuusitti deebifamtaniittu jedha maqaan Waaqayyoo ulfaata. Deebifamtaniittu. Akkamiin deebinee dhagaa? Mee maal keessaa deebine isa jedhu dura ilaalla. Akkamiin deebine isa jedhu dura maal keessaa deebine isa jedhu ilaalla. Sagaleen Waaqayyoo Efesoon boqonnaa lama lakkoofsa tokkoo kaafne yoo dubbifanne akkana jedha. Isin kanaan dura irra daddarbaa keessanii fi cubbuu keessaniin karaa hafuura duutanii turtan. Yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kanaa duukaa buutanii deddeebi'aa aboo qilleensa keessa jiru irratti isa gooftummaa qabuu fi abboomamaa turtan. Hafuurichi hamaan amma namoota Waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjechaa jira. Nus hundumti keenya hawwa foon keenya duukaa buune akka fedha namummaa keenyaa fi yaada keenyaatti warra akkasii gidduu jiraanneerra. Kanarraa kan ka'e akkuma warra kaanii dhalootaan dheekkamsa Waaqayyoo jala gallee turre. Araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallate. Nuyi irra daddarbaa keenyaan karaa hafuura du'oo taane utuu jirru inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhe. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhe. Egaa warra akkamii turre nuti isa jedhu tokkoffaa irratti nuti warra toora biyya lafaa kanaa hordofan turre. Boqonnaa tokko kutaa tokkoffaa irratti karaarraa akeekarraa yaada Waaqayyo ganama nuuf qabu sanarraati badu. Gara sanatti immoo deebi'uudhaaf hafuura Waaqayyoon to'atamanii, hafuura Waaqayyoon toosifamanii, geggeeffamanii gara isaatti deebi'uu Kiristoosiin guddifamuu jenne. Amma egaa ayyaanni kun egaa tooratti nu deebisa kan jedhu dubbanna har'a. Ayyaanni kun maalirraa tooratti nu deebisa jedhu nuti toora biyya lafaarra jirra. Toora biyya lafaa jechuun maal jechuudha? System of this world jechuudha. A lifestyle of this world jechuudha. Akkaataa jireenya biyya lafaa, akkaataa bulchiinsa biyya lafaa, akkaataa geggeessaa biyya lafaa kanaa duukaa warra jiraatan, warra adeeman, warra fudhatamanii sokkanidha nuti. Bokkaan takkaa yeroo roobu, yeroo lolaa uumu, lolaan waan takkaa lafa fuudhee kaase hamma lafa dhaabatu sanaatti fuudhee dhuma deema. Hamma wanti isa dhaabu ga'utti yookaan ammoo humni bishaan sanaa dhumuutti. Waaqayyo egaa tooratti nu deebisuu barbaadarra. Maalirraa? Toora biyya lafaarra. Biyya lafaaf garba ta'uu jala, biyya lafaaf farda ta'uu jala, biyya lafaaf abboomamuu jala, biyya lafaaf ergamuu jala, waan biyyi lafaa siistamiin biyya lafaa nurraa barbaadu gochuu jala. Maal inni siistamiin biyya lafaa? Iyyaaratti yoo ta'e yeroo tokko waa'ee siistamii biyya lafaa dubbadheen ture. Siistamiin biyyi lafaa namarratti fe'u yaada isaa, teknooloojii isaa, ilaalcha isaa, siyaasa isaa, karoora isaa karaa hundumaa nurratti fe'a biyyi lafaa. Nus isa kanaan liqinfamna, isa kanaan fudhatamna. Gaarii haa ta'u, hamaa ta'u, dhugaa ta'u, soba ta'u addan baafnu hin calallu. Akkuma inni jirutti fudhannee duukaa harreedna. Kun immoo jireenyi keenya liqinfamaa fudhatamaa akka inni deemu nu godha. Liqinfamuun kun fudhatamuun kun ammoo Waaqayyoorraa nu fageessa, dhugaarraa nu fageessa, jaalalarraa nu fageessa, beekumsarraa nu fageessa, araararraa nu fageessa, kennaa Waaqayyoo jireenya bara baraa ta'e sanarraa nu fageessa. Toora biyya lafaa hordofuun. Toora biyya lafaa hordofuun. Egaa kosmos jenna biyya lafaa kanaan kosmosiin kun bakka seexaniik sistemiin irratti doomineetii godhu jechuudha. Kosmosii kana jala yookaan aangoon biyya lafaa yookaan hojii jallinaa, hojiin hammeenyaa irratti moo duukaa adeemu jechuudha. I'm not talking about the physical world.
waa'ee biyyee kanaan dubbataa jira miti. Waa'ee siistemii namoonni namarratti fe'anii, waa'ee yaada namoonni namarratti fe'anii, waa'ee ilaalcha namoonni namarratti fe'anii sana dubbataa jirra. Isa dhugaarraa nama kaachisu, isa jireenyarraa nama fageessu, isa araara waaqayyoorraa, nagaarraa, jaalalarraa isa nama fageessu sana waa'ee isaan dubbataa jira ani. Sagaleen waaqayyo isa kana jedhagaa wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 18 fi ergamoota boqonnaa 13 lakkoofsa 10 irraa yoo dubbifne Yesuus Kiristoos akkana jedhe, biyyi lafaa kun anaan hin jaallatu, isin dura anaan waan jibbeef ammoo isiniinis isin hin jaallatu, isin jibba jedhe. Maal jechuudha? Karaa bira biyyi lafaa jibba facaasa jechuudha. Biyyi lafaa mormiidha jechuudha. Yesuus dhugaa dubbata, isaan dhugaa sana waan hin fudhanne sobni waan keessa guuteef Yesuus hin mormu. Yesuus jaalala lallaba, isaan waa'een jaalala akka lallabamu waan hin barbaanneef Yesuus Kiristoosin jibbu. Warri Yesuusitti amananis waan Yesuus godhu waan ta'eef isiniinis isin jibbu, isiniinis isiniin mormu, isiniinis isiniin ari'atu, isiniin ajaa'ibin jedhe Yesuus. Kana siistemii biyya lafaa jechuun dhugaan mormuu, qajeelinaan mormuu, jaalalaan mormuu, araaraan mormuu, fayyinaan mormuu, jireenya bara baraa waaqayyo rasa jaallataniif qopheesseen mormuu, jalaa dhoksuu, haguuguu, itti dukkaneessuu, itti xaxuu, gufachiisanii warra gara jireenyaatti fiigan koffisu. Kana barbaada biyyi lafaa. Waaqayyo gooftaan maccaan waa gargaaru. Toora kana keessaa ba'aa jedhaga. Toorri kun toora du'aati. Toorri kun toora fayyinni keessa hin jirre, nagaan keessa hin jirre, jaalalli keessa hin jirre, hubannaan keessa kan hin jirredha jedhaga sagaleen waaqayyo. Kana keessa jooraa rakkachaa turre nuti. Toora biyya lafaa keessaa ba'u. Toora biyya lafaa isa du'ii keessa jiru keessaa ba'u. Raafamni kan keessa jiru, gidiraaf muddamni kan keessa jiru. Siistemiin isaa hundumtu har'a gammachiisee daqiiqaa muraasa booda gadadootti gaddatti boo'ichatti kan nama galchu jechuudha. Gooftaan nu haa gargaaru. Inni lammaffaan aboo dukkanaa jala warra jiraachaa turreedha nuti jedha. Aboo dukkanaa jala isa dukkana kana seerratee jiru bantii waaqarra yookaan qilleensa kanarra ta'anii warra biyya lafaa isa dukkana kana seerratan bitan mo'an jala gallee isaaniif garba taane isaaniif abboomamaa warra turredha nuti. Afurri kun jedhagaa sagaleen waaqayyo na dhaggeeffadha warri waaqayyo ni namanne. Afurri kun inni kanaan dura nu bitaa ture kun inni kanaan dura nu cunqursaa ture kun gaarii akka nu hin yaadne qulqullummaatti akka nu hin jiraanne inni nu gochaa ture kun jedhagaa har'ayyuu warra waaqayyo ni namanne gidduutti hojjechaa jira jedha. Afurri ajjeesaan kun, afurri abbaa sobaa kun, afurri diiyaabiloos kun arras warra Kiristoositti namanne gidduutti hojjechaa jira jedha. Yaa warra waaqayyoon hin amanne afurri isin irratti hojjechaa jiru afura seexanaa akka ta'e beektu, afura diiyaabiloos akka ta'e beektu, humna du'aa, humna dukkanaa, humna badiisaa akka ta'e beektu, sana jalaa akka baanuuf, sana jalaa akka baqannuuf, toora biyya lafaa kana jalaa akka baqannee gara Kiristoositti deebinuuf sagaleen waaqayyo har'a waamicha nu godha. Seexanni isaa wajjin akka badan barbaada. Isaa wajjin namni gubannaa bara baraatti akka galu barbaada. Namni jireenya bara baraa akka hin arganne waaqayyootti michoomee akka hin fayyine barbaada. Afurri kun har'as warra Kiristoositti hin amanne warra waaqayyoon morman gidduutti humnaan hojjechaa jiran sargoleen waaqayyo. Afurichi inni kanaan dura nu bitee ture kun, inni dhugaarraa nu fageessee ture kun, inni Kiristoositti diina nu gochaa ture kun. Namoonni baay'een har'atu hin beekin Kiristoosin arrabsina. Kiristoos irratti arraba keenya baafna. Waan hamaa yaadna, waan hamaa dubbanna. Jechan taanetti hin jenna. Sababni isaa biraazer jaallattee miti. Afuura hamaa sanatu sirratti hojjechaa jira. Afuura dukkanaa sanatu sirratti hojjechaa jira. Afuura badiisaa sanatu sirratti hojjechaa jira. Gaafati gara Kiristoositti deebite afuurri kun yeroo sirraa ka'u keessi kee nagaa, qajeelummaa, qulqullummaa dubbachuu jalqaba. Eenyuyyuu jedha sagaleen waaqayyoo afuura qulqulluudhaan yoo ta'e malee Yesuus Kiristoos gooftaadha jechuu hin danda'u jedha. Kanaaf gooftaadha Yesuus jechuu dadhabde. Kiristoos nama kanatti jettuuf, Kiristoos ilma namaati, Kiristoos fayyisaa miti, Kiristoos ilma waaqayyoo miti kanatti jettuuf afuura waaqayyootu si keessa hin jiru. Afuura fayyina, afuura mucummaa, afuura jireenya bara baraatu si keessa hin jiru. Faallaa kana maal si keessa kan jirare? Diina Kiristoos ta'e, diina fayyinaas ta'e, diina qulqullummaas ta'e, diina deebi'uu keeti, nagaa argachuu keeti isa ta'e sanatu jireenya kee irratti hojjechaa jira. Kun ammoo nagaa kee booressa, halkanii guyyaa si joonjessa, dukkana keessa si jiraachisa.
Waaqayyo nu haa gargaaru. Sagaleen Waaqayyoo gaa akkuma namma jedhe warri akkasii kun aboo dukkanaa jala jiru. Nutis akkuma kana aboo dukkanaa jala turre, aboo seexanaa jala turre, isa biyya lafaa isa dukkana kana seerratu jala turre. Biyya lafaa inni dukkanaa kun egaa mootummaa yookaan bulchiinsa seexanaa jalqaba isinitti meera. Kingdom of God, kingdom of devil or seexan isa jedhutu jira. Warri Kiristoositti hin amanne jireenya akkasii warra jiraatanidha. Nikaa isaan kun egaa exousias jedhamu. Exousias jechuun egaa authority yookaan kingdom jechuudha. Inni kun egaa kosmoos isa jennu irratti isa mo'u sanaadha. Biyya lafa, biyya dukkanaa, qilleensa kanarra taa'ee biyya isa dukkanaa isa warra Waaqayyoof hin abboomamne irratti bitu, irratti abboomu, irratti gooftaa ta'u sana isaan sana irratti isa aboo jabaadhaan hojjetu sana jechuudha. Sana keessaa nu baase Waaqayyo, maqaan isaa haa ulfaatu. Nuti kan Waaqayyo akka taane guutummaan biyya lafaa ammoo harka isa hamaa jala akka jiru ni beekna jedha Yohaannis ergaa isaa keessatti. Nuti kan Waaqayyo akka taane guutummaan biyya lafaa ammoo harka isa hamaa sanaa jala akka inni jiru ni beekna jedha. Yohaannis duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irraa. Brother, warri kan Waaqayyoo hin ta'in guutummaatti dhibbatti possessedidha. Harka isa hamaa sanaa jala waan jiraniif, harka isa ajjeesu sana, harka isa joonjeesu sana, harka isa rakkisu sanaa jala waan jiraniif, harka isa hamaa sanaa jala jiru jedha. Isa kam inni? Isa Phaawulos warra Efesooniidhaan isa Waaqa keessa taa'ee biyya lafaa isa dukkana kana seerratu bitu bulchu sana jala turre inni jedhu. Har'as jedhagaa Yohaannis ammoo ergaa isaa keessatti nuti kan Waaqayyoo akkuma taane faallaa kanaa warri kan Waaqayyoo hin ta'inii jedhe. Humna isa hamaa sanaa jala jiraatu jedhe. Guutummaatti jedhe. Yohaannis duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irraa. Inni hamaan jedhagaa Waaqayyicha bara kanaati jedha sagaleen Waaqayyo. God of this age. The God of this age jedha. Waaqa bara kana, Waaqa tolfamaa bara kana, isa jallina facaasu, isa dukkana facaasu, isa summii facaasu, isa rakkina facaasu, isa abaarsa facaasu, isa dhukkuba facaasu, isa nama irratti kaasu, isa jibba facaasu sana Waaqa bara kana, isa teknooloojiidhaan hojjetu, isa nama foon qabeessaan hojjetu, isa toshattuudhaan hojjetu, isa goomattuudhaan moora warra laalaniin, warra urjii lakkaa'aniin, kallattii adda addaan warra Waaqa tolfamaa tolfachuu waaqessuudhaan qoricha namatti godhan sanaan inni hojjetu sun jechuudha. God of this age jedhama. Waaqayyoon waa gargaaru. Qorontoos 2 boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa. Inni hamaan Waaqayyicha bara kana yaada warra hin amanne jaamseera jedha. Ulfina Kiristoos wangeela keessatti Waaqayyo mul'ise sana ammoo isaan duraa dhokseera jedha. Qorontoos 2 boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa. Isa yaanni isaanii erga jaame akkamittiin Kiristoosii hubatu? Erga inni duraa dhokse akkamittiin Kiristoosii hubatu? Namoonni baay'een I have wisdom jedhu. I am wise, I have wisdom jedhu. By the way, I'm wise, I'm wisdom jechuun simiti kan akkas jechuu qabu. Namni siina jedhu. Namni siina jedhu. Ani ogeessa, ani hubataadha ofiin hin jedhin. Namni siina jedhu. Warri biyya lafaa yokkana jedhu. Namni siina jedhatu ofiin hin jedhin. Ogummaa kee mul'isuu yaali. Beekumsa kee dandeettii kee mul'isuu yaali malee an akkasi jettee afaan hin odeessin. Ogeessi Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uunsaa kan duraan dhokatinidha. Kan seexana jala of galchee, du'a jala abaarsa jala of galchee, aboon dukkanaa sun irratti mo'ee Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uunsaa duraa dhokatee fayyisaa ta'uusaa inni wangeelli dubbatu san seexanni kan duraa dhokse ani ogeessa yoo ofiin jedhe maal waa'ee baasa? Maal faayidaa qaba? Ogeessi miilla Waaqayyoo jala taa'ee isa Kiristoosii irraa baratudha. Miilla Waaqayyoo jala taa'ee isa dubbii Waaqayyoo jireenya bara baraa baratudha. Isa Waaqayyoof abboomamee tole jedhee dhugaa wangeelaa duukaa bu'ee jaalala lallabu jaalala labsuudha. Eenyu ogeessi hubataan. So if you are a wise person, if you have a wisdom, sit down and learn the word of God. Waaqayyo nu gargaaru. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Nuti jennee miti. Isaan kana gad Waaqa bara kanaa jedha. Waaqa tolfama isarraa Ameerikaa goolaa jiru baafomeeti.
biyyoota adda addaatti bifa re'ee kan qabu namoota jaalala godhee fakkeenyaaf guyyaa jaalalaa jedhanii namoonni kan isaan irra kabajan Valentine's Day jedhanii namoonni kan isaan irra kabajan bineensi bifa re'ee mataansaa bifa re'ee qabu jedhu. Inni kuni bara durii dhokatee ba'eetu ijoollee durbaa gudeedaa jedha. Ijoollee durbaa gudeedeetu lapheen isaanii akka inni jaalalaan rukutamu sirbuufiidhaan ulullee afuufuufiidhaan laphee isaanii jaalalaan haatee gudeede durbummaa isaanii irraa fudhateetu balleessee biraa deema jedhu. Waaqa bara kana, waaqa ejja, waaqa machii, waaqa albaadhummaa, waaqa jibbaa, waaqa sobaa, waaqa lolaa, jireenya namaa kan goolu, biyya namaa kan goolu, nagaa namaa kan goolu, fayyina namaa kan goolu, namoonni dhugaa akka hin beekne, qajeelummaa akka hin hordofne kan godhu, waaqa hamaa, waaqa jallaa, waaqa sobaa bara kanaa jedha wangeelli. Inni jedhagaa, inni hamaan suni jedha, harrayyuu waaqa bara kanaa ta'e hojjechaa jira jedha. Phaawulos irra Qorontosiif yeroo barreessu lammaffaa boqonnaa 4:4 irraa. Isaan tasumaa Kiristoosin akka hin hubanneef sammuu isaanii hadooche jedha. Qalbii isaanii duraa dhokse jedha. Yaa warra Kiristoosin hin hubachuu dadhabdanii jaallattanii miti sagalee kana yeroo dhageessan dammaqaa. Waaqa bara kanaatu qalbii keessan hate. Waaqa bara kanaatu laphee keessan hate. Kiristoos akka inni fayyisaa ta'e akkas hin amanneef. Jireenya akka inni ta'e akkas hin amanneef. Ilma Waaqayyoo akka inni ta'e akkas hin amanneef. Waaqa bara kanaa waaqa tolfamaa sanatu laphee keessan hate. Sammuu keessan dukkaneesse isin duraa dhokse gara Waaqayyootti yoo deebitan kun isin irraa ka'a. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Egaa inni sadaffaan maal keessaati tooratti nu deebisan ni jedhu. Inni sadaffaan hawwaa fi yaada foonii duukaa bu'u. Hawwa foonii fi yaada keenya duukaa bu'u keessa. Hawwa foonii jechuun kajeellaa hamaa jechuudha. Kajeellaa hamaa gara hammeenyaatti gara jallinaatti kan nu geessu. Yaada foonii kan jedhamu yeroo baay'ee namoonni ejja qofa fudhanna. Ejja qofa isa jedhu qofatu nutti dhaga'ama. No, kajeellaa foonii jechuun ejja qofa miti. Waan baay'ee keessaa qaba. Hanni suusiidha, kajeellaadha. Qabeenya namaa hawwuun kajeellaadha. Somni gaafa nama suusii namatti ta'u kajeellaadha. Lubbuu namaa ajjeesu, dhiiga namaa dhangalaasuun dharra'uun kajeellaa hamaadha. Yaada hamaadha. Kun hundumtuu maal keessaa ba'a? Foon namaa keessaa yaa'a. Diinni kun gurguddaan sadan egaa jireenya namaa akka malee Waaqayyoo irraa fageessu. Diina namatti godhu. Waaqayyoof nama gidduu diinummaan akka taa'u godha. Kanaaf inni sagaleen Waaqayyoo waa'ee foonii yaaduun hin du'an inni jedhu. Diinummaa fida. Du'a fida. Yaada waan waa'ee hin baafne duukaa bu'u. Dhugaa, haqa, seera jallisu. Bu'aa dalgaa hordofu. Isaan kana Roomee 1:21 irraa yoo dubbifattan kan argitu. Kajeellaan nama salphisa jedha sagaleen Waaqayyoo. Kajeellaa nama salphisu. Roomee 1:26 irraa yoo dubbiftan kajeellaa foon isaan isa isaan salphisutti dabarsee isaan kenne. Hammuma isaan dhugaa beekuu hin barbaanne. Hammuma isaan Waaqayyoon beekuuf isaaf abbomamuu hin barbaanne jedha. Waaqayyo ammoo kajeellaa foon isaan isa isaan salphisutti dabarsee isaan kenne jedha. Kajeellaan hawwi nama salphisa. Kajeellaan yookaan hawwii jedha. Cubbuu ulfoofti jedha sagaleen Waaqayyoo. Cubbuun ammoo ulfooftee du'a deessi jedha. Sagaleen Waaqayyoo egaa Roomee 1:20 kaaftanii 26 yoo dubbifattan sabni Israa'el warri Waaqayyoo isaan fure warri isaan oolche hammuma isaan dhugaa isaa beekuu hin barbaanne hammuma isaan karaa isaa irra deemuu hin barbaanne hammuma isaan Waaqayyoon hordofuu hin barbaanne hammuma isaan isa duukaa bu'uu hin barbaanne osoo beekanii humna isaa osoo arganii hammuma isaan mata jabeeyyii ta'an isarraa fagaatan sana jedha. በዛው ልክ በዛው መጠን ማለት ነው kajeellaa foon isaanii isa isaan salphisutti jedha. Salphinatti dabarsee isaan kenne jedha. Waaqayyoon waa gargaaru. Salphinatti dabarfamnee kennamurraa Waaqayyoon waa oolchu. Egaa Yesuus Kiristoos immoo fakkeenyaan yeroo barsiisu wangeela Maarqos irratti boqonnaa 4:19 kaaftanii yoo dubbistan fakkeenyaan yeroo barsiisu akkana jedhe.
Qotee bulaan tokko sanyii facaasee jedha. Sanyii yeroo facaasu inni tokko iddoo gaarii irra bu'ee, inni tokko lafa dhagaa irra bu'ee jedha. Inni tokko immoo karaa irra bu'ee jedha. Warri lafa gaarii irra bu'an hin biqilanii ija baay'ee kennanii iji isaanis dachaa 100 ta'ee jedha. Isaan kun warra dubbii Waaqayyoo dhaga'anii, amananii, fudhatanii hojiirra oolchanidha jedha. Itti dabalee kanan dubbachuu barbaadu warra lafa dhagaarra yookaan qoraattii irra bu'e sanaa. Sagalee Waaqayyoo irratti facaa hin biqila garuu jedha. Yaada biyya lafaa kanaas inni ta'e, hawwiif kajeellaa biyya lafaa kanaa inni ta'e, yaada foon sassata inni ta'e, jireenya isaanii keessaa biqileetu akka inni isaan keessatti humna hin godhanneef, akka inni ija hin godhanneef, akka inni isaan hin fayyifneef, akka inni isaan hin jiraachifneef hin hudha jedha. Kajeellaan nama hudha. Kajeellaan nama salphisa. Kajeellaan nama hudha. Nama hudha jechuun nama ajjeesa jechuudha. Ija malee, fayyina malee, nagaa malee, boqonnaa malee akkati aaran galfanne godhee hudhee si ajjeesa jechuudha. Hin hudhamta. You cannot breathe jechuudha. Hafuura gaarii waan hin fudhanneef hin duuta jechuudha. Ni salphata jechuudha immoo qullaafta jechuudha. Bakka argamte hundumaatti Waaqayyo irraa adda baatinnan hin salphata jechuudha. Salphinatu si eeggata jechuudha. Kana keessaa nu baase Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Hudhamuu keessa, ajjeefamuu keessa, yaada fooniitiin, kajeellaaf hawwa foon keenyaan hudhamnee ajjeefamuu keessa, salphannee qullaafnee yeellaanii namaa gadi taanee boquu buusnee deemuu keessa Waaqayyo gooftaan maccaa ayyaana isaatiin kana keessaa nu baase. Warri arras kana keessa jiraatan egaa salphina keessa jiru. Hudhamanii, du'aan hudhamanii qabamaniiru. Seexanaan hudhamanii qabamaniiru. Biyya lafaan hudhamanii qabamaniiru. Socho'uu hin danda'an jechuudha. Qabaa du'aa keessa jiru jechuudha. Maamila caamangadu አንድ ነው ወደ ክርስቶስ መምጣት waaqayyoon waa gargaaru. Karaansaa jira. Tole jetta yoo ta'e, dhageessa yoo ta'e, fudhatta yoo ta'e karaansaa jira. Hudhamuu keessaa, salphina keessaa kan si baasu. Sammuu namaa dukkanaa'e, qalbiin namaa hadoode Kiristoosiin wallaalu keessaa ba'uu barbaadda yoo ta'e. Akka hoolaa karaa irraa badee bineensa kamiin iyyuu yeroo kamitti iyyuu taanaan haala mijataa keessatti nyaatamuu keessaa ba'uudhaaf tooratti deebi'uu barbaadda yoo ta'e karaansaa tokko innis Yesuus Kiristoosidha. Yeroo tokkoti bara dargii jedhama. Bara dargii sababii pheenxee ta'eef yookaan kiristiyaana Kiristoosiin hordofu waan ta'eef biyya lafaa seexanaan mormee Kiristoositti waan amaneef lafanni waaqeffatu qabameetu mana hidhaatti geeffama. Mana hidhaatti yeroo geeffamu gaa yeroo sana koominizimiidhaan morma, Maarkis Leenin Engilsidhaan morma jedhamee waan yaadamuuf yeroo sana Leenizimiitu Itoophiyaa keessatti humnaan babal'atee jira waan ta'eef namoonni Kiristoositti amanan, Waaqayyootti amanan isa kanaan mormu jedhamee waan yaadamuuf akka siyaasaatti lakkaa'amaa namoo sanarra dararama guddaatu ga'a. Namicha kana qabaniitu yeroo reeban gaaffii gaafatan, si gadhiifna gaaffii kana yoo deebisne jedhanii. Namni waan isaan barbaadan jedhu yoo gane hin gadhiisu turan. Diinni koominizimii sadanuu maaloodha jedhanii gaafatan. Isinitti beeragaa namichi kun nama Waaqayyoon hordofuudha waan ta'eef inni kan inni beeku diinni koominizimii yookaan diinni ilmaan namaa jedhanii gaafatu gaa yeroo sana. Diinni ilmaan namaa sadanuu maaloodha jedhanii yeroo isaan gaafatan namichi pheenxushaana jedhee isinitti beeraa. Pheenxushaan maal jedhee? Foon biyya lafaaf seexana jedhee deebiseef. Achi taasaa keessa dhiitanii bayi baradana joonjaa jedhanii gadhiisanii. Maal ture deebiinsaa? Deebiinsaa maal ture? Isaan maal irraa barbaadanii? Kan isaan irraa barbaadan kapitaalizim, imperializim, feudalism isa jedhu namicha akka inni deebisuuf barbaadan isaan. Namichi kana hin beeku. Inni kan beeku waa'ee biyya lafaa kanaa hin beeku namichi. Inni Kiristoositti amane waan ta'eef. Brother, arras warri biyya lafaa siistemii isaanii keessatti galchanii waan ati siistemii isaanii barte isaaniin mormitutti fakkaata deebisanii. Biyyi lafaa si leenjisee nagaa si hin kennu. Si barsiisee si guddisee nagaa si hin kennu. Si morma, siidha. Lubbuun kemma si keessaa ba'utti si dhaana. The guy didn't know what capitalism, imperialism and feudalism was. Isaan kana hin beeku namichi. Inni diinni dhala namaa, diinni fayyina namaa, foon biyya lafaaf seexana ta'uu isaa beeka. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'agaa
jireenya keenya keessatti diinota kanaaf garba taanee jiraachaa turre. Diinota kanaaf abaarsa jalatti gallee gugguufnee hojjechaa turre. Isaan kana keessaa tooratti isin deebisa jedhe gaa Waaqayyo. Kana keessaa tooratti isin deebisa jedhe warra Efesoonitiin Phaawulos. Tooratti isin deebise. Toora akkamii? Toora fayyinaa, toora nagaa, toora jireenyaa, toora boqonnaa, toora aara galfii haalaan hin daangeffamnetti isin deebise jedhe. Akkamitti isin kun isaan kun sadan egaa maal keessa nu jiraachisaa turan? Dhalootaan uumamaan jedhe gaa Phaawulos waan nama gaddisiisu. Naturally by innate nuti gaa sababii toora biyya lafaa hordofneef, sababii aboo biyya lafaa kana to'atu jala of galchineef, foon keenyaaf kajeellaasaaf yaadasaaf garba taanee waan jiraanneef innate naturally waan lama jala turre. Inni tokkoffaan dheekkamsa Waaqayyoo jala turre. Naturally under the laws of God abaarsa Waaqayyoo jala, dheekkamsa Waaqayyoo jala turre. Sababii maaliif? Sababii toora biyya lafaa kana hordofneef, sababii aboo biyya lafaa kana seerratee jiru seexana sana jala of galchineef, sababa yaada foon keenya isa yaada Waaqayyootiin ala ta'e, kajeellaa keenya isa fedha Waaqayyootiin ala ta'e, isa mormu sana na keessaa humna lamatu ol morma jedha Phaawulos. Inni tokko atunaa danda'ame seera Waaqayyoo raawwadhe jalala Waaqayyoo fiixaan baasudha. Inni kaan ammoo kajeellaa foon kootii akka raawwadhuuf sanaadha kakaasu sana toosu sanaadha jedha. Jireenya du'aaf kenname kanatti maaltu adda na baasa? Rakkisaadha. Kun egaa naturally du'a jala, abaarsa jala, dheekkamsa Waaqayyoo jala akka nuti taanu ta'e. Dheekkamsa Waaqayyoo isa boba'aa sana. Eenyuun nurraa dhaabsuu kan hin dandeenye, eenyuun nurraa deebisuu kan hin dandeenye. Carraan ilmaan namaa unregenerate person jechuudha. Unregenerated person faith is under the right of God. Dheekkamsa Waaqayyoo jala ta'udha. Namni deebi'ee gara tooraatti hin galle carraan inni qabu dheekkamsa Waaqayyoo jala jiraachuudha. Carraa kana qabna turre nuti. Akkamitti? Dhalootumaan, uumamumaan dheekkamsa kana jala turre jedha. Dheekkamsa kana jala uumamaan warra akkasii turre. Roomee 2:8 irraa dhugaa didanii jallinaaf warra abboomaanitti dheekkamsi Waaqayyoo akka dhufu sagaleen Waaqayyoo dubbata. Dheekkamsa dhufu jala ammoo eenyutu akkasin baataniif isin agarsiise jedhe Yohaannis cuuphaan yeroo warri Fariisotaa, warri Yihuudotaa cuuphamuudhaaf gara galaana Yordaanos dhaqan. Isin ilmaan marrata warra dheekkamsa Waaqayyoo jala jirtanii, warra badiisaaf du'aaf qophooftanii, warra Waaqayyo yeroo kamittiyuu mataa dhiitee isin ajjeesu, eenyutu akkasin dheekkamsa Waaqayyoo jalaa baatanii fi karaa qalbii jijjiirrannaa isin agarsiise jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ilmaan marrataa jedheen, ilmaan bofaa, ilmaan du'aa jedhe, warra summiidhaan jireenya namaa mancaaftanii jechuudha. Warra karaan keessan, jireenyi keessan, barri keessan summaa'ee du'a qofa warra eeggattanii jechuudha. Akkasin dheekkamsa Waaqayyoo jalaa baatanii fi eenyutu karaa qalbii jijjiirannaa isin agarsiise jedhee Yohaannis cuuphaan. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Maatiyos 3:7 irraa argachuu dandeessu. Sagaleen Waaqayyoo egaa ilmaan dheekkamsaa turre jedha. Dhalootumaan nuti ilmaan dheekkamsaa yookaan dheekkamsa Waaqayyoo jala turre sababii isaan kana sadaniif. Inni lammaffaan hafuuraan du'oo turre nuti jedha. Hafuuraan du'oo turtan. Isin Kiristoosin yeroo hin beekin, yeroo itti namanin, yeroo isaaf hin bitamin, yeroo inni isin irratti hin mo'in, yeroo biyyi lafaa isin irratti mo'e, yeroo foon keessan isin irratti mo'e, yeroo inni biyya dukkanaa kana seerratu isin irratti mo'ee ture sana isin du'oo turtan jedha. Du'oo turtan. Egaa uumamumaan dheekkamsa Waaqayyoo jala warra ture. Unregenerate dheekkamsa Waaqayyoo jala warra ture. Kan hin jijjiiramin, kan gara dhugaatti, kan gara akeeka ganamaatti hin deebiin, kan karaa yaada Waaqayyootti hin deebiin, kan karaa Kiristoos fayyinan argatin jechuudha. Dheekkamsa Waaqayyoo jala uumamaan warra turan. Du'a warra turan hafuuraan jireenya warra hin qabne, abdii bara baraa warra hin qabne, hafuuraan du'oo jechuun Kiristoosiitiin warra lammaffaan dhalatin jechuudha. Kana turre. Galanni Waaqayyoodhaaf. Egaa ijoollee Waaqayyoo, qabeenya Waaqayyoo,
Fayyisu waaqayyoo jalaa warra badan jechuudha. Warri kam? Warri hafuuraa du'oo ta'an jechuudha. Deebi'anii waaqayyo jala warra of hin galchin jechuudha. Maatiyos 22 lakkoofsa 31-32 yoo dubbiftan waaqa Abrahaam, waaqa Isihaaq, waaqa Yaaqoob jettanii yeroo waamtan waaqayyo waaqa warra jiraataa malee waaqayyo waaqa warra du'anii akka inni hin taane hin beektanii isinii hin gallee jedhe Yesuus Kiristoos. Waaqayyo waaqa warra jiraataniiti. Warri hafuuraan du'an waaqayyo waaqa isaanii miti. Warri hafuuraan du'an dhugaa keessaa warri ba'an, qajeelummaa qulqullummaa waaqayyo keessaa, argama waaqayyo keessaa warri ba'an isa biyya lafaa kana seerrate jala warra galanidha jechuudha. Isaan kan waaqayyoo miti jechuudha. Isaan fayyina waaqayyo kennu hin qaban jechuudha. Kanaaf inni Yesuus Maatiyos 22 irraa waaqayyo waaqa warra hafuuraan jiraatoo ta'aniiti malee waaqayyo waaqa warra du'anii miti jedhe. Gammadaarra warri waaqayyo waaqa keessan ta'e waaqayyo waaqa warra jiraataniiti malee waaqayyo waaqa warra du'anii miti. Egaa namoota haala gaddisiisaaf sukkanneessaa akkasii keessa turre kanatti waaqayyo ayyaana isaatiin tooratti nu deebise jechuudha. Jireenya sukkanneessaa, jireenya gaddisiisaa, hudhamuu keessa, salphina keessa, du'a keessa, dheekkamsa keessa warra turre kana ayyaana isaatiin waaqayyo gara ofii isaatiitti nu deebise. Qabeenya isaa nu godhate, qomoo isaa nu godhate, ijoollee isaa nu godhate, warra jiraatan, warra boqotan, warra fayyina qaban nu taasise waaqayyo. Maqaan isaa galateeffamu. Phexros tokko boqonnaa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 25 isinitti meera. Sagaleen waaqayyo egaa akka jedhutti sagalee waaqayyo irratti hundoofne ayyaana jechuun maal jechuudha? Namni maaliif ayyaanaan fayyasa jedhu difaayinii gochuun yaala. Mee ayyaana waaqayyo jechuun an akkana jedheera. Ayyaana waaqayyo jechuun badhaadhina jaalalaa, badhaadhina araaraa, nagaa fi fayyisuu waaqayyo isa ho'aa fi marartee isaatiin haala keenya irratti osoo hin hundaa'in fedha isaatiin nuuf baay'atu jechuudha. Irran deebi'a. Ayyaana jechuun maal jechuudha? Ayyaana jechuun badhaadhina jaalalaa, badhaadhina araaraa, badhaadhina nagaa fi fayyisuu waaqayyoo isa ho'aa fi marartee isaatiin, marartee waaqayyootiin jechuudha. Haala keenya irratti osoo hin taane, osoo hin hundaa'in fedha isaatiin waaqayyo ilmaan namaatiif tola kennu jechuudha. Maal jechuun? Ayyaana jechuudha. Maqaan waaqayyo ulfaatu. Egaa ayyaanni kuni ayyaanni namoota hundumaa fayyisu kun egaa jireenyi keenya akka waamamu godhe du'a keessaa, badiisa keessaa, dheekkamsa keessaa, abaarsa keessaa ayyaana kanaan nu waame. Ayyaana isaatiin du'a keessaa, badiisa keessaa, karaa badiisaarraa na waame waaqayyo jedha Phaawulos yeroo dubbatu Galaatiyaa 1:15 irraa. Ayyaana kanaanii fayyina jedha. Ayyaanni kuni jedha Efesoon 2:5 irraa amma kanan dubbise. Ayyaanni kuni karaa Kiristoos Iyesuus warra du'a keessa turre kana nu fayyise jedha. Ayyaana nama fayyisu. Ayyaanni kuni nama fila jedha sagaleen waaqayyo. Filannoodha. Filannoodha ayyaanni kun jedha. Roomee 11 lakkoofsa 5 irraa. Ayyaanni kuni nama diba, nama muuda. Hafuura qulqulluudhaan nama guuta. Ayyaanni kun Roomee boqonnaa 11 lakkoofsa 29 irraa waaqayyo kennaa ayyaanaa isaaf waamicha isaatti hin gaabbu jedha. Kennaa ayyaana galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ayyaana kana egaa dheekkamsa jalaati. Ayyaana kanaan dheekkamsa jalaa baane araara waaqayyoo isa baay'eedhaa fi jaalala waaqayyoo isa guddaadhaan dheekkamsa jalaa baane. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Dheekkamsa jalaa maaltu nu baase? Dheekkamsa jalaa araara waaqayyoo isa baay'ee fi jaalala waaqayyoo isa guddaatiin dheekkamsa jalaa baane. Lammaffaa irratti du'a hafuuraa jalaa akkamitti baane yookaan du'a akkamitti kaane? Du'a ammoo ayyaana isaatiin nu fayyise yookaan nu kaase. Tooratti nu deebisuuf, fayyinatti nu fiduuf, gara ofii isaatti nu deebisuuf, qabeenya ofii isaa nu gochuuf, ijoollee isaa nu gochuuf, warra jireenya bara baraa qaban nu gochuuf tooratti nu deebise. Akkam godhee tooratti nu deebise? Inni tokkoffaan dheekkamsa isaa jalaa nu baasuudhaan. Dheekkamsa isaa jalaa akkamitti nu baase? Araara isaa isa baay'eedhaa fi jaalala isaa isa guddaadhaan nu baase.
Du'a hafuuraa keessaa nu baasuudhaaf ammoo Waaqayyo maal godhe? Ayyaana isaatiin nu fayyise. Tiitoo boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irraa akkana jira sagaleen Waaqayyo. Namoota hundumaa kan fayyisu ayyaanni Waaqayyo mul'ateera. ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገለጠ ይላል። ገለኒ Waaqayyo ዳፈቶ namoota hundumaa kan fayyisu ayyaanni Waaqayyo mul'ateera jedha. Yesuus Kiristoos gooftaan. Egaa ayyaana isaatiin ammoo eekkamsa jalaa du'a keessaa, du'a hafuuraa keessaa nu baase. Ayyaanni kun maalidha? Ayyaanni kun inni mul'ifameera jedhamu karaa eenyu mul'ate? Karaa Yesuus Kiristoos mul'ate. Egaa ayyaanni kun karaa Yesuus Kiristoos isa nuuf kennameedha. Isa wajjin du'aa nu kaase jedha sagaleen Waaqayyo amma 8 dubbiftan. Isa wajjiniin du'aa nu kaase. Isa wajjiniin bantii Waaqaa keessatti iddoo nuuf qopheesse jedha. Eenyu wajjin? Kiristoos wajjiniin. Erga maal godhe? Erga ayyaana isaatiin du'aa nu kaase, nu fayyise. Isa waliin jedha, Kiristoos waliin nu jiraachise jedha. Maaliin? Ayyaana isaatiin. Egaa ayyaana isaatiin maal nu godhe Waaqayyo? Waan gurguddaa afur nu godhe. Ayyaana isaatiin nu fayyise karaa Kiristoos. Tokko. Lammaffaa ayyaana isaatiin du'aa nu kaase. Sadi, ayyaana isaatiin bantii Waaqaa keessaa iddoo nuuf qopheesse, nuuf kenne. Afur, ayyaana isaatiin nu jiraachise. Warra iddoo qopheesseef kana jireenya hangana hin jedhamne haalaan hin daangeffamne nuuf kenne. Yaa nama du'a keessa jirtu, yaa nama dheekkamsa keessa jirtu, yaa nama karaan sitti dukkanaa'e, yaa nama jireenyi sirkatti bade, akkati hin hubanneef, akkati hin fayyineef, Kiristoosiin yaa nama si duraa seexanni dhokse, biyyi lafaa sammuu kee dukkaneesse. Kottu dammaqi gara fayyinaa, gara jireenyaa kottu. Waaqayyo dheekkamsa jalaa si baasuudhaaf, araara isaa baay'eedhaaf, jaalala isaa guddaa irratti dhangalaasa. Du'a hafuuraa isa tarra keessatti hudhamtee salphattee jirtu keessaa si baasuudhaaf ayyaana isaatiin si fayyisa. Kiristoos wajjin si jiraachisa. Waaqa keessaa mirga isaa Kiristoos wajjin iddoo siif qopheessa. Bara baraan akkati jiraattuuf jireenya daangaa hin qabne siif kenna. Namni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kana hundumaa jedha sagaleen Waaqayyo maaliif godhe? Kana hundumaa bara dhufu hundumaattuu jedha. Bara dhufu hundumaattuu baay'ina ayyaana isaatii isa hammana hin jedhamne agarsiisuudhaaf Waaqayyo kana godhe jedha lakkoofsa 7. Amma qofa miti, har'a isatti nu fayyise kana qofa miti, bara dhufu hundumaattuu ayyaana isaa, badhaadhina ayyaana isaatii isa safara hin qabne sana mul'isuudhaaf nurratti kana godha. Waa'ee badhaadhina isaatii dheengadda dubbadheera. Maaliif Waaqayyo hafuura isaatiin qalbii ija keenyaa bana kan jedhu waan gurguddaa afur kaaseen ture dheengadda. Ayyaana isaatiin ulfina isaa akka arginuuf qalbii ija keenyaa maaliif bana Waaqayyo kan jedhu kutaa 2ffaa dhaqaa dhaggeeffadhaa. Inni tokkoffaan waamichi keenya maal akka ta'e akka barruuf. Inni lammaffaan ulfinni qulqullootaa maal akka ta'e akka barruuf. Inni sadaffaan eebbuu saba Waaqayyoof qophaa'e akkam akka ta'e akka barruuf. Inni arfaffaan nama dubbadhe ammoo badhaadhummaan Waaqayyoo hagam akka ta'e akka barruuf. Waaqayyoo qalbii hafuuraa keenyaa nuuf bana. Maqaan isaa ulfaatu. Egaa firoota koo Waaqayyo kana hundumaa kan inni nuu godhuufi ayyaanni kun, inni gara tooraatti nu deebisu kun, ayyaanni Waaqayyo inni Kiristoos keessa nu galchu kun, inni gola Kiristoos keessa nu jiraachisu kun, isatti maxxanne, isatti hamma dhumaatti ciccineenni akka jiraannu inni nu godhu kun har'a nu geggeessa. Hamma dhumaattis bara hundumaatti nurratti baay'ate jireenyi keenya karaa Waaqayyo irraa kan kaane godha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa kanatti lakkoofsa 10 irraa immoo nan dubbisa lakkoofsa 10 irraa nuti hojii harka isaati. Bara dhufu hojii harka isaati. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Iyesuus uumamne jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa eenyu uumamne? Karaa Yesuus Kiristoos uumamne. Kutaa 1ffaa keessatti karaa Yesuus karoorfamne, karaa Yesuus akeekamne, karaa Yesuus waamamne, karaa Yesuus fayyifamne, karaa Yesuus hafuura fudhanne, karaa Yesuus guddifamne jenne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa 1ffaa dhaggeeffadhaa. Har'a immoo karaa Yesuus Kiristoos uumamne. Karaa Yesuus Kiristoos uumamne hojii harka isaa ta'uun keenya akka beekamuuf. Hojii gaarii Waaqayyo isa dursee qopheesse, karoorse, qindeesse karaa Yesuus Kiristoos wixine sana
mul'isuu akka dandeenyuuf nuti har'a ayyaana sanaan fayyinee karaa Yesuus Kiristoos uumamuu keenya uumamatti labsaa deemna, biyya lafaatti labsaa deemna, warra seexana jala jiran, warra biyya lafaa jala jiran, kajeellaa fooniif yaada foon isaaniin warra oofamanitti kana himaa deemna jechuudha. Uumamuu biyya lafaa duranne nuti dheengadda jenne isa kana gaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Fayyisaa fi fayyina jireenya keenyaatti qabamnee akka jiraannuuf kunnuuf ta'e maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Egaa mootummaa dukkanaa jala warri jirtan, toora biyya lafaa ammayyuu warri hordoftan, warri yaada foon keessanii fi fedhii foon keessanii duukaa warri fiigdan du'a jala jirtu. Hudheenni isin qabe du'a. Jireenyi keessan abaarsa jala jira, dheekkamsa jala jira. Salphinatti dabarfamtanii kennamuuf jirtu. Yoo deebitan, Waaqayyoon yoo barbaaddattan, karaa isaarra yoo buutan, Waaqayyo araara isiniif baay'isa. Jireenya isiniif kennuudhaaf, boqonnaa isiniif kennuudhaaf, nagaa isiniif kennuudhaaf Yesuus Kiristoos arras harka isaa diriirsee isin waama. Warri amantan ammoo misraachoo inni isin hudhu harki isaa isinirraa cabeera. Salphinniif yeelloon bara dheeraa isinirraa ka'eera. Yesuus Kiristoositti ulfina isaa himuudhaan karaa isaa uumamuu keessan mirkaneessuudhaaf gaafa hundumaa ayyaanni Waaqayyoo inni har'a isin irratti baay'ate bara baraan isin irra jiraata. Waaqayyo bara baraan ulfina isaa fudhatu. Kutaa arfaffaa gaafa roobiin qabadhee dhiyaadha. Waaqayyo gooftaan maccaa bakka jirtan hundumaatti isin haa eebbisu. Akkuma gaafa hundumaa jedhuga sagalee Waaqayyoo waliif qoodaa, sheerii waliif godhaa. Ayyaanni Waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isin wajjin haa ta'u. Toorarra jiraannu, toorarra adeemnu. Waaqayyo gaafa hundumaa toorarratti nu ilaaluu barbaada. Warra toorarra deemantu laayinii sana qabatanii warra deemantu galma isaanii ga'a. Ayyaanni Waaqayyo ammoo galmaan nu ga'uudhaaf gaafa hundumaa nuuf baay'ata. Maqaan Waaqayyo ulfaatu. Yesuus Kiristoos kaleessas har'as boris bara baraan inni gooftaadha. Amanamaadha inni maqaan isaa Waaqaaf lafarratti ulfaatu. Waaqa nagaa hangafa nagaa mootii jaalalaa galanniif kabajni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan Waaqaaf lafarratti ulfaatu. Gooftaa koo tooratti waan nu deebisteef, waan nu gargaarteef, waan nu fayyisteef galanni siif haa ta'u. Namoonni har'a sagalee kana dhaga'an dukkana jala, mootummaa dukkanaa jala warri jiran, toora biyya lafaa warri hordofan, amananii Yesuus Kiristoosin fudhachuu warri barbaadan kadhannaa kana na wajjin na kadhatan. Maqaa gooftaa Yesuusin ani har'aa kaasee toora biyya lafaa keessaa nan ba'a. Biyya lafaa nan gana. Seexana isaa aangoo biyya lafaa qabu kana nan gana. Hojii foon koo kajeella isaaf yaada isaa nan gana. Yesuus Kiristoos jireenya naaf kennu, boqonnaa naaf kennu, fayyina naaf kennu, salphina keessaa, yeelloo keessaa, hudhamanii du'uu keessaa, iddoo kamittuu nyaatamuu keessaa isa nama baasu ilma Waaqayyoo ta'uusaa nan amana. Waaqayyo na maari. Akka dhala keetti na simadhu. Maqaa koo jireenya bara baraa galmee jireenya bara baraa irratti galmeessi. Jedhaati Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo bakka jirtanitti isin fayyisa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Eebbifamaa. Akkuma yeroo hundumaa isiniin jedhu harka keenya saamunaadhaan yeroo yerootti dhiqannee vaayirasiitti wala baquun. Qalbii jijjiirranaadhaan laphee keenya cubbootti, sammuu keenya ammoo ceephootti wala baquun. Gooftaan maccaa bakka jirtanitti isin haa eebbisu. Jaalala baay'isaa, waliif ho'uu baay'isaa, wal gargaaruu waliif dhimmuu baay'isaa, walitti ho'aa walitti tola. Miitira lama walirraa fagaannee jaalala keenyaaf of eeggannoo waliif qabnu haa ibsinu. Gooftaan maccaa bakka jirtanii hundumaatti isin haa eebbisu. Yeroo gaarii gaafa roobii waaree booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 11tti yookaan 5 PM irratti wal argina. Hagasitti shaaloom. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u.